بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو هردفتوتا أورو لبسده بجهاتما أقويار غالي كيسوما داتوكو كيسوما جبا غلانا كتاموري لفافاقو الرا أوروميا الرقرة بي كينيا نيروبيت نبرا دفتوكو وجه جرا كيسوما نكون كا بي كان الفودان داي إبا كتاب محمد ديكسيسو هندو نجدو سبب فجودان غربية كينيا أتدفه أشومان وان توكو كيساتي وأجرو إني في ساتيفو بريسا كتاباتي ما يسوي والبرتو حاجة مسجن تاكناتي نوجين ترايس نيجي كمان وانو channel كنا سبسكرايب قراتي تبلما دران درسي غرا أورو دي ديف جاتماتي يامي تكي يمتى دفو كتير كلا تومي والفات لو أكسم غرا نيروبي اللي أنا دفو بغنا دفت إسمس سمعنا غافن دفنر eegaltanii hanga har'aatti kan gaasaa jirtaniif galatoomaa ulfaadhaa. Akkasumas miidiyaan Oromoo 360 yaamicha nu gootanii iddoo nu laattanii yeroo keessan aarsaa godhuudhaan hawaasaan isin wal quunnamsiisettanii yaamuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Ayyee ulfaadhoo mee hordoftoota keenyaa wal baruuf jecha hedduun si beekanis haa ta'u ammootu fuuluma haarawaa wal arganamne yeroo hedduu gara miidiyaatti dhufuun mee eenyummaa kan kee Saifuddin eessa dhalate eessa guddate eenyummaan isaa akkasuma profaayilii kan kee maal? Saifuddin Abdulqaadir jedhama. Dhaloonni aanaa Dodolaa magaalaa Herarooti. Ani immoo barnootarraan ture. Akkuma beekamu iddoo dhaloota magaalaa Herarootti barnoota eegale. Haa ta'u malee kutaa tokko kasooto gara magaalaa Adaamaan galee magaalaa Adaamaatti mana barumsa Khulafaa Urraashidiin jedhu ture amma kutaa baniitti jechuudha. Sana boodallee qophaa'inallee achi magaalaa Adaamaa mana barumsa Hawaasiin baradhe. Sana booda Arsii Yuunivarsiitiin ture. Achi bahee amma ogeessa fayyaati. Akkasuma immoo hojii aartiilee na yaada. Ayyee galatoo. Tole mana barumsa Khulafaa Urraashidiin anis ni yaadadha. Kutaa kudhan maatirikii achi fudhanillee mana barnootaa kan dhaloota qaruu akkasuma tarbiyaadhaan ijoollee hedduu achi keessaa qulqulleessee baaseedha. Mana barumsa Khulafaa Urraashidiin. Hayyee Saifuddin ogeessa fayyaati. Amma ammoo hojiin biraa akka keessa jirtu walaloos asoosamas kitaabilee barreessite qabda. Kitaaba lama barreessite haga ammaatti. Mee kitaabilee kan kee kana maqaa isaa dabalatee baroota kitaabileen kun barraa'anii kitaabilee lamaan kana mee hordoftoota keenyaa ibsa. Kitaabileen lamaan kun kan barraa'anii kitaabni hangafaa kitaabni anallee gara hawaasaatti baasee hawaasaan illee wanna barsiise akkasumas immoo miira keessa kiyya jiru kan ittiin ibsadhee kitaaba kuusaa walaloo volkaanoo jechuudha. Kufuun ta'u kufanii hafuudha eenyummaa fi daguun Oromoo safuudha gamoo ijaaruurra sammuu ijaaruu wayya jetti. Dhaadannoo ishiiti. Kitaabni kun kabarrooftee 2010 akka lakkoofsa biyyaatti jechuudha. Akkasi. Ayyee kitaabni itti aanu. Kitaabni itti aanu umriin isaa dheeraa garuu gara hawaasaa kaas bahee yeroo dhiyoodha. Kana yoo sin jedhu barreessuun gulaaluun yeroo dheeraa kitaaba fudhateera. Kitaaba asoosamaatii Barbadaa Bulee jedha. Barbadaa Bulee yaa hayyee. Anaaf kitaabni kun ilmaani. Anaaf ilmaan hin buune, ilmaan hin duune, ilmaan hin cabne, ilmaan hin dabne. Sababni isaas waan tokko barruudhaan yoo keette asii tiksu hawaasaa ati eessaa yoo jiraadhu akkamittuu jiraadhu wanni barraa'ee taa'e immoo carraan ormi yookiin qaamni biraa dhufee waan san dabsuu bal'aas miti. Kanaaf waan hin dabne waan hin cabne jedhaan waan hin cabne kan jedheefi waan namni tokko lafaa ka'ee hawaasaa gumaache tokko ka eegu hawaasa. Kanaaf carraan ergaan nama sanii hawaasan bira fudhatama haa qabaatu malee qabaatee argame taanaan carraa wanni sun cabuu bal'aa miti jechuudha. Kanaaf anillee karoora fi kaayoo ba'aa osoo hin taane bu'aa buusee deemuu qaba jedhu waan qabuuf
akka tarkaanfiitti ammaaf alhamdulillah kitaaba lamaan kana harkaa qaba. Bifa kanaan kitaabni kana fakkaatas. Ayee galatoomii yeroo jalqabaatiif kitaaba walaloo qabadheeti gara hawaasaatitti bahee jettee jirta. Mee kitaabni walaloo kanarratti hundaa'ee gaafiin si dhiyeessu. Kitaabni walaloo kun dhuguma walaloon aartiin hawaasa bira ergaa geessuudhaaf humna guddaa qaba. Ati ammoo ogummaan ati barattee baatee ogummaa fayyaa jettee jirta. Ogummaa fayyaatiif aartiin akkamitti waliin dhufamee akkamitti waliin fiddee waliin sochoosu jirta? Abbaaf daandiin sirri kana yoo siin jedhu qaamni kumuu waan ta'e akka itti ilaaluu qaba. Gaafii keeticha eeguun dura an fayyaan kunuu aartiidhaan jedha. Sababni isaas fayyaa keessa waa hedduu jira. Fayyaa keessa jireenya hawaasaa jira. Fayyaa keessa sadarkaa san gahuudhaaf chaalenjiin bu'aa bahin ati keessa dabaltu jira. Eegageetti yoo inni ati raawwattullee waan hawaasaaf si wal qabatudha. Kanaafuu fayyaan mataan isaa akka ija aartiitiin itti ilaalamu jira. Sababni isaas namni fayyaa hojjetu tokko icciitii hawaasaa beeka. Bu'aa bahii hawaasaa beeka. Qananii hawaasaa beeka. Kallattii hedduun carraan inni hawaasa ofii hubachuu, carraan inni hawaasa ofiitiif jiraachuu bal'aadha. Kun immoo waan silaa ati gama aartiitiin dabarfattu san isa silaa ija aartiitiin laaltee hawaasaaf dhiyeessitu san kallattimaan akka ati agartu carraan inni godhullee jira. Kanaaf ani fayyaa gama ija aartiitiin illee olaale anaaf fudhatama qaba jedhee wanni yaaduuf. Inni biraa aartii jechuun waan ati hojjettu yookiin bakka ati dhaabatte hin madaalamu. Sababni isaas hawwii kee, bu'aa bahii hawaasa keetii, dhiibbaa hawaasa kee irra gahu, jaalala hawaasa kee keessa jiru, qananii hawaasa kee keessa jiru baasuuf, dhiibbaa hawaasa kee keessa jiru saaxiluuf wanti ati adda duree fayyadamtu dandeettiitti qabaannaan aartiidha. Ani immoo akka tasaa ta'ee aartiin dandeettii uumamaan hin qabudha. Haa ta'u barnoonni kumuu haa ta'u barnoonni barataa dhufe amantaas ta'ee saayinsii barnoonni barataa dhufe akkan aartii keessa kee jiru san dagaagfadhuuf karra hedduun haasa'ee. Kanaaf fayyaa barachuun yookiin ogeessa fayyaa ta'uun kiyya aartii rayyoo na cimse malee waan na laafisu illee hin qabu. Taani immoo wanni gama aartii na fide humna keessa kiyya jiru. Kanaaf wanta keessa kee jiru wayii baasuudhaaf ati bakka kam yoo jiraatte baay'ee sin dhibu. Inni guddaan ati waan san fedha qabaachuu. Fedha qabdu san immoo gama hojiitii jijjiiruudhaaf sammuu kee amansiistee yaalii godhu. Kanaaf kan ofii lubbuu horatee as ba'aa jechuudha. Hayya galatoomi ergaa guddaadha. Wantummaa nagaa amma dubbachuu jirtuyyuu walaloo keessatti fakkeenyaaf walaloo ibsitoota jajjaboodha qabna. Namoota osoo maqaan turre walaloo bifa walalootiin bira dabruu hin dandeenye akka Amaanyaa Faroofaa. Kitaaba kan kee kaname namni gulaalee ka walaloo kana fakkeenyaaf akkasuma yeroo gulaaltu yookaan kitaaba kana warra gulaaltotaatti yoo dhiyeessitu mudannoon si mudatee jira. Gara warra aartii ogummaa walaloo qabu kanatti si gulaala waan ta'eef illee yeroo jalqabaaf gara kitaabaatti dhuftu wanti hedduun nama mudata. Mudannoon kee maali? Dubbii jabduu na gaafatte. Kitaabni jalqabaa tun anaa kitaaba qofa osoo hin taane dirree barnootaatillee. Sababni isaas walaloon ati waltajjii gubbaa dhiyeessituu fi walaloon ati hawaasaaf keettu gargari. Walaloon hawaasaaf keettu teeroon irra hin dabarre, taqaamni kun yoo dubbisu hin muufanne, ergaa dachaa qabdu, dheerina hin qabne, ulaagaan walaloo kitaabaan maxxanfamtu ulaagaa hedduu qaba. Walaloo waltajjii san fakkaachuu waan yeroo sanii walgitu yaada yeroo sanii walgitu dhiyeessuu miira namoota galma keessa jiranii kakaasuu sun amma salphaadha. Haa ta'u malee walaloon kitaabaa walaloo atadha barreessite waggaa 30 dubbifama. Ta hadha nama simattee waggaa 30 nama ofirraa dhiitu ta'uu hin qabu. Yoo xiqqaate ta gaafa sanarra dhaabattee kalee agarsiisa ta'uu danda'uudha qabdi. Ta'anii dhaloonni itti aanu ofirraa darbu ta'uu hin qabdu. Ta dhaloota itti aanu ofirraa darbu ta'uu hin qabdu walaloon illee jechuudha. Kanaaf
walaloon kitaabaaf dhiyaatu akkas ta'uu kan bare ani eega gara gulaaluu dhufe. Barreessaan tokko barreeffama tokko barreessi kan jedhamu eega gulaalee dabarsee. Addunyaa gulaaluu tana keessa waa hedduutu jira. Gufuu garaagaraa jira. Ofirra deebi'u jira. Ofii muufachuu jira. Nama muufachuu jira. Kanaaf anamma kitaabni amma hagana geetu tuni kitaaba guddaa wayii fideen gaafa jalqaba gulaaltuu irraa dhiyeessu. Isa tokko anu har'a dhaabadhee fi kulfu. Bakki ani itti walaloo akka na si'eessee ana fedhii itti qabu ittiin harka hambisanii ani itti mufadhilee jira. Garuu haadha isaan galatoonfadha. Keessaa'uu barreessaa fi qorataa aadaa fi seenaa Qeerransoo Ahmad Keetii akkaan galatoonfadha. Onnee kiyyarraa. Sababni isaas namni sun nama dandeettii addaas qabu. Dandeettii qabu sana irraan qusan. Yookiin nan nuffine itti deddeebius nan nuffine. Anillee akka tasaa ta'ee dhiibbaa inni waan kana cimsuuf narra godhe xiiqeeffadhee ka'e malee abdii kutee irraan dheessin. Silaa hamma silaa yookiin kitaabicha yookiin sadiisu takka ga'ee ture. Garuu namni cimaan nama cimsa. Inni waan san cimsuuf ofirraa na dhiibu qofa osoo hin taane eega ammiira biraa san keessaa ba'e illee na gorsaa ture nan hifatini. Wanti kun maqaa koos maqaa keessa qabatee ba'a. Maqaa hawaasaa qabatee ba'a. Hawaasa bakka bu'a. Barreessaan tokko kallattii hedduu xiinxaluu qaba waan jiru kana yaada gabbataa waan na kennaa ture. Anillee abdii kutuuf hin turre lammaffaa immoo ani duruma of amansiiseetti illee seenee waan ta'eef baay'ee akkasitti hin dhiibanne. Akkasuma immoo barsiisaa Tarrafaa Mitikuu baay'ee ijaa waliin beeknu onlaayinii wal beekna. Barsiisaa Jimmaa Yuunivarsiitii Folkloorii barsiisa. Saabjektii folkloorii jedhuu fi hariiroo aartiin qabu hin beekne yaada. Nama cimaadha nama guutuun Oromiyaa qabdu hayyuu Oromiyaan qabdu. Namni sunillee osoo qaamaa wal bira teennee wal hin argin kitaaba kana miidhagsuu irra gahee guddaa taphateera. Onnee kiyyarraa galatoonfadha. Kanaaf addunyaan gulaaluu kun waan wayii hedduu qabdi. Akkasi keessa dabreechuu barbaadeeti kitaaba sila 4-5 ta'uu itti fide kitaaba takka tana naa baasanii. Ayyan galatoome ammas asumatti si deebisa takkitti maaliif jennaan nuufis ammaan tana daqiiqa amma jirru kana seenaadha wanti haasa'u jirru kun. Akkuma kitaabni ati barreessitu kun hawaasaaf taa'u wanti nuti har'aasitti haasofnus dabarsinus hawaasaaf ta'a. Kitaabni kun kitaabni walaloo kun uummata biratti hagam fudhatama argate. Akkasuma gabaa irra oolchuu irratti kitaaba dubbisuu irratti hanqina guddaa jira hawaasa bira. Wanta kana irratti kitaabni walaloo kun jijjiirama hagam fidee jira jettee yaadda? Kitaabni tuni wantoonni kitaaba irraallee ishee adda taasisu jira jedhee yaada. Tokko anaan barraa'uudha. Kana yoo jedhan cimina addaa qabaa kiyya osoo hin taane hojiilee biroo an hojjedhuun illee wal faana deema. Carraan an kitaaba hawaasa biraan ba'u bal'aa ture. Sababni isaas magaalaa garaagaraa irra waltajjii garaagaraa hojjedha. Gaafa waltajjii sana hojjedhuuf deemu of qofan fiduun kitaabichallee qabadheen deemu. Amma naannoo kitaaba 5,000 akkas hawaasaan ga'ee jira. Gamoonni kitaabaatti raabsame malee jechuudha. Inni biraa kitaabni walaloo tokko yoo barraa'u miira hedduu of keessaa qaba. Jaalala jira, aadaa jira, duudhaa jira, seenaa jira, qabsoo jira. Waa hedduu hammatti. Tokko jaalalaaf barbaada. Waan jaalalaa miira jaalalaa yoo jedhamu walaloo jaalala takka jechuu barbaadees miti. Miira namni dallanee dubbatu jira keessa. Miira namni nama balleessee dhiifama itti gaafatutu jira. Miira namni jaalala ittiin ibsatu jira. Miira namni akka namni tokko irraan fagaanne ittiin ibsatu jira. Miira garaagaraatiin barraa'ee keessa jira. Namuu miira isaa ta'u keessaa fudhata. Inni haarawaa jaalatu akka itti haarawaa jaalatu san ittiin daandiirra yookiin yaada ittiin ibsatu keessaa fudhata. Yeroo baay'ee FB irratti barraa'u arga. Kitaaba irraa fudhanii FB irratti barreessan arga. Nama miishajii walii ergee namni miishajii itti argame sun deebisee kanaa ergu arga. Garuu namoonni akkasii sunillee hedduu na gammachiisa hojiin kiyya akka hawaasa bira goona tola. Garuu osoo ogeeffatanii kitaabicha. Because of hamileen isaanii anaaf waan guddaadha. Akka deebi'ee hojii biraachi daraan barreessu na taasisa. Inni kun anaaf jalqaba jedhee waan yaadu jechuudha. Akkasuma immoo gatii kitaabichaa ol kaasa hawaasa keessatti. Walaloo tokko namni tokko achirraa fudhatee nama tokko barreessee volkaanoo jedhee yookiin immoo kuusa kitaaba kuusaa walaloo volkaanoo yookiin immoo maqaa kootiin osoo jala kaa'ee
carraan kitaabicha kana promotion jechuun kaadhaa jechuudha asumaanu hawaasa biyyatti kana dhaamadha. Hayya galatoom. Amma gara kitaabitti aanutti dabarra. Ana bira maqaan kitaaba kanaa lachuu tokko. Maali jennaan ibiddu. Kun barbadaa bule. Kun volkaanoo. Kanaaf ibiddu maal? Maqaan isaanii hedduu waliin dhiyaata jechuudha. Mee gara kitaaba itti aanutti yoo dabarre barbadaan bule kun asoosama. Kitaaba asoosamaati. Asoosamni kun guddatti meeqa biyyeen isaa maali? Maal irratti kan hundaa'e? Barbadaan bule. Asoosamni kun waa hedduu of keessaa qabata. Asoosamni tokko yoo barraa'u gaddi jira, gammachuun jira, kaleen jirti, hardhi jira, boru jira. Asoosama tokko keessa jechuudha. Ani maal jechuu barbaade? An hawaasa bal'aa, hawaasa dachee bal'aa qabu, hawaasa qabeenya bal'aa qabu, hawaasa akkanaa irraan argame. Namni hawaasa akkanaa irraa argame immoo waa hedduu arga. Akkasuma immoo hawaasa seenaa qabu, hawaasa seenaa garaa nama nyaatu qabu. Kan keessaa dhaladhe jechuudha. Gaafa kana immoo akka nama tokkootitti teettee waa hedduu xiinxalita. Waan xiinxalitu kana immoo aartiin dhiyeessuun gahee nama aartii keessa jirutti. Kanarra dhaabachuudhaan keessaawuu qabsuu kalee hariiroo qabsaayaa fi hawaasni walii qabu. Ilaalchi qabsaa'aan hawaasaa qabu. Kaayoo qabsaayaa tokko. Gosoota qabsoo. Wantoota akkanaa kanneen guutuu jechuun danda'u hamma tokko bifa silaa ergaa dabarsuun hammateera jedhee yaada. Akkasuma immoo qananii qabsoon qabduu fi dhiibbaa qabsoon nama dhuunfaatiif hawaasa irraan geettu. Maal jennaan yeroo baay'ee mudannoon abbaa kiyyaa anaaf barnoota yoo hin taane anaafillee mudannoo ta'a jechuudha. Lama miidhamuu taati. Kanaaf wantoota akkasii sanniin haga tokko of keessa hammateera jira jedhee yaada. Inni biraa afaan irratti. Afaan kun qananiidha. Namni tokko afaan yoo jennu qubee ittiin barreessitu, ka dubbistu, ka dubbattu qabaachuun mataan isaa qabeenya guddaadha. Keessaa afaan akka Oromiffaa kana. Ka jechoota isaa osoo lakkooftee irra gahuu hin dandeenye. Afaan garii jechoota mana dhibbaa keessa dhumu. Afaan garii mana kumaa keessa dhumu. Garuu afaan Oromoo afaan guddaadha. Afaan kan biraallee haala irraa yoo dhufe itti fayyadamuuf carroomuudha. Yoo ittillee fayyadame itti quufuudha. Afaan waa keessa barbaadee waa hir'ina irratti nagarree. Kanaaf gatii afaan kanaan qabnu maal fakkaata? Akkasuma immoo afaan kana dagaagsuudhaaf dhaloonni kun maal hojjetaa jira? Kan kalee maal hojjete? Maaltu hir'ata maalitti guutuu qabna waan jiru? Keessaanuu afaanota ollaa afaan akka Amaariffaa fa'aa jira. Afaan kun yeroo folii masaanuudha. Sababni isaas gatii barbaadamuun bakka barbaadamuun kaayama. Dhiibbaalee afaan kun bakka sana qabachuudhaaf kalee godhaa turan akkamii karaa irraa qabnu dandeenye. Kana yoo jedhu dhannee afaan hambaa dhiinnaa yookiin afaan hambaa ajjeesnaa jechuu kiyyaamte afaan tokko ni du'an dhalatan du'an beeku. Kenna akkamii dagaagfannaadha. Du'arraa akkamii oolchinaadha. Yoo kana iddoo sadarkaa du'uura illee jiru haa ta'u garuu yoo nuti xiyyeeffannootti kenne ormi xiyyeeffannootti nuu kenna waan jedhuun keessaa'uu naannawa magaalaatitti ilaalchi afaan kanaaf qabamu akkami? Ilaalchi dubbiftoonni afaan kanaaf qabdu akkami? Dhalataan haarayaa kan magaalaa fi akkasuma biyyoota biyyaan ala guddataa jiru ilaalchi inni afaan kanaa qabu akkami? Waan jedhu wal qabsiisne ergaan anaa fi hawaasa keessa jirullee akka itti darbutti bifa asoosamaatiin ergaa cimaa dabreera jedhee yaada. Akkasuma immoo kitaabni kun gulaalame Arsii Yuunivarsiitiidhaani. Hayyoota Arsii Yuunivarsiituu gulaale. Keessaa'uu namoota akka Dooktar Maamman Namoofaa. Hayyoota afaaniiti. Loqoda waltawaadhaan. Akka yoo Wallaggallee yoo Harargeellee yoo Baaleellee Jimmallee yoo dhaqee akka dubbifamuu danda'utti. Yaadameeti yeroo dheeraadha turanillee yoo xiqqaate gulaalli irra gara waggaa 3 turame. Kanaaf hawaasa biroo fi hawaasni kiyya hin jaalatadhee yaada. Kana wanti isin jedhuuf dhiyoo kana eebbifame.
akkas ji'a lama akkasii yoo ta'e kan eebbifame jechuudha. Magaalaa Adaamaatii fi magaalaa Dolaatiitti eebbifame. Akkasuma immoo guutuu biyyoota irratti eebbisuudhaaf karoora qabannee jirra. Kanaaf yeroof akka barbaadamu bakka barbaadamullee garuu dhabee barbadaan bulee kana fakkaata. Guddaa galatoomee mallattoo asirratti argu jiru tokkotu jira. Mallattoon suni biingoo jedhaniin biyya keenya kanatti sansalaata ka ittiin namoota hedduu hayyoota keenya hedduu ittiin mana hidhaa geessan. Akkasuma bokkuu warra mana abbaa langaattu as keessa jira. Mee maal yaadamee inni asirra kakaayame mee ergaan inni asirratti akka footootti dabarsu maali? Yeroo tokko wanni warra interviyuu kana dhiyeessinuufi HT baastan malee jettanii beektanii. Ammallee akkuma asoosamaatitti illee wararraamtee dhiifte abbaan kitaaba keessaa barbaadetu. Sun egaa nama asoosamaan illee sodaanna. Fuutee nuun kutittaallee. Baga na gaafatte kitaabni tokko yommuu barraa'ee qolli kitaaba isaa hojjetamu nama qaama garaagaraan ilaalaa, nama sadarkaa barnootaan sadarkaa olaanoo irra jiru ilaalaa, likkaa'ame jiddu galeessa irra jiru ilaalaa, akkasuma immoo dhalattoota haaraan ilaalaa. Hamma danda'ameen kitaabicha sana osoo hin dubbisiin isaan hin simatu hamma danda'ame qola kitaabichaa ilaalanii akka tilmaamuu danda'amutti seerri baruu laakkasidha baay'ee. Ammas keessa waa hedduu jira. Wanni dallansuu ibsu jiraachuu danda'a, wanni jaalala ibsu jiraachuu danda'a, wanni qananii ibsu jiraachuu danda'a, wanni hojii manaallee ibsu jiraachuu danda'a. Akkanuma laaltee jechuudha. Kun maal fidaa akka ati icciitii san argattuudhaaf daandii si bana. Amma mallattooleen asirra agartee na gaafattee akka bu'aa bayiin jiru, akka guufuun jiru illee agarsiisa. Akkasuma immoo xiinxallitee keessatti illee yoo ilaalte, isuma keessaan keessa yoo ilaalte akka qananiin jiru ibsa. Waa lama wal bira dhufe, waa wal dhiituu wal bira dhufe. Akkamii wal simataa immoo dubbistoonni akka barbadaa bulee barbaadanii dubbisan abdiin qaba. Kana fakkaata. Hayyee galatoomii waqtii keellee kanarra sirraan fudhadhu. Mee silaa kitaabni ilma ta'uu eenyu walii gala. Amma Seyfuddiin bultii ijaaree jira moo abbaa volkaanoo jennee ayyamu? Ammaaf bultii ijaaree hin jiru. Inshaallah dura akka ijaaru abdiin qaba. Ammaaf abbaan malamaan ta'aniiti. Hayyee akkasuma gaa hangafni volkaanoo jettee jirta. Ammaaf abbaa volkaanoo jenneetuma yaamna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Oroo 360. Akkuma isinitti garsiifne kitaabni obboleessa keenyaa volkaanoo jedhu walaloo fi akkasuma barbadaa bule ka jedhu asoosama kitaaba obboleessa keenyaa Seyfuddiin Abdulqaadir bittanii akka dubbiftan biyyoota jirtan cufatti asumaan dhaamsa isinii dabarsina. Waan hafee dhaamsa hawaasatti dabarfattu yoo qabaatte, waan galateeffattu yoo qabaatte carraasiif kenna. Akkuma dura jedhee nuti qophii eebba kitaabaatiif gara biyya keenyaa magaalaa Naayiroobii dhufne. Gaafa nu dhufne irraa hawaasni magaalaa kana jiru jaalalaa fi kabaja kunuunsi isaan nu godhaa turan adda. Hundi keessanuu isinirraa nu eegalee warra miidiyaa kanarraa eegalee hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immoo barreessitoonni bu'aa bayii hedduu keessa ba'anii gara hawaasa kaas bahan ammaaf immoo sadarkaan amma irra jirru yeroo tokko yeroon barreessitoota iddoon hin laatamne ni mul'ata. Keessaa'uu hariiroon barreessitootaa fi abboota qabeenyaa Oromoo jidduu jiru bal'aas miti. Kun osoo fooyya'ee barreessitoonni bakka jiranitti kan lafaa ol dhufus buleeyyiinis keenyaa irratti makamaa jiru kunillee osoo jajjabeeffamee hawwii kooti. Sababni isaas wanni hawaasaaf dhiyaatu tokko waan nama tokkoon dhiyaatu miti. Horii gaafata, qorannoo gaafata, jajjabina gaafata. Kanaaf wal utumnee waan hedduu hojjechuu dandeenya. Jijjiiramni afaan keenyaaf illee ol ka'aa ta'uu danda'a. Namni waan irra jiru akkuma amma ati miidiyaa kanaan gara hawaasaatti nu dhiyeessite ka horii harkaa qabu horiidhaan tumsa godhuudha. Gumaacha mataa keenyaa bahuu qabnaadha namni hunduu.
inni ogummaa afaanii qabu gulaaluudhaan, inni barreessuu danda'u barreessuudhaan, inni ispoonsar ta'uu danda'u ispoonsar ta'uudhaan, inni raabsuu danda'u raabsuudhaan, hawaasni immoo bitachuudhaan gaafa kallattii kana hunda wanni kun hundi walijjii carraa nuti afaan keenyaaf irra jijjiiramu yeroo gabaabaa jijjiiramu guddaa fidu seenaa da'u bal'aa ta'a waan ta'eef quba ol qabaadhaa hawaasni hawaasaaf jiraanna hawaasni sinuuf jiraadhaa jedha. Ay guddaa galatooma obboleessa keenyaa Seyfuddin Abdulqaadir kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa kitaaba bituu qofa miti kan isinii dhaamnu kitaaba dubbisaa yoo bittan kitaaba dubbisuun yoo waa dubbisan waa dubbatan jedhanii kitaaba dubbisuun sammuun ilma namaatuun nyaata garaa qofaa miti kan nama barbaachisu sammuun ilma namaatuun akka waa dubbiftuun sammuun namaa gabbataati deema hubannoon namaa dabalaati deema akka waa dubbiftuun addunyaalee duran beekne wal baraati deemta kanaafuu kitaabilee afaan keessaniin ilmaan teessaniin barraa'e kamiinuu bitaatii dubbisaa ka dubbisuun beeknes yoo jiraatte kitaabilee ilmaan keessan akka dubbisan bittanii nama bitachuu hin dandeenyeef dhalootaaf gumaachuun barbaachisaadha isiniin jenna sagantaa obboleessa keenyaa Seyfuddin wajjin goone kanumaan raawwanna hanga guyyaa biraa sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi